jidduu keessanitti qixata kan ta'e kanumaayyuu beeksisuudhaaf kitaaba san beekuun dirqama ta'a. Kitaaba san yoo hubate kitaabni bu'uurri isaa tokkichummaa rabbiiti yookaan tawhiidhaa jedhee akkasitti wal maddii qabee dhugaa jirtu gaafa itti agarsiise dubbiin kun akkanaa jedhee ergasii gara islaamummaatti dhufa. Gaafa immoo ergasii warri tansiiraa kun baay'atee bakka hunda gahe mee jarattiin nu qabdee jarana koottaa nutti jedhanii ofii isaaniitiin waamuu jalqaban. Gaafa duraa namoonni akkasii jibbaatiin hin turan ergasii ofii isaaniitiin waamuu jalqaban. Sababni jarri dhufteeti yeroo masjida fuuldura dhaabate imaamuma doktoruma kana doktorootuma maqaa nama doktoraa qabu kana fa'a obboleessa kootu Yesuus Kiristoos yaman isatu si fayyisaa isatu jireenya jechuun jalqabanii jennaan. Abboota gaafa dur jenne sun sirrii miti koottaa jara tana mee itti nurraa hima isintu kitaaba isaanii beeka koottaa itti nurraa hima maa isinoo nuti hin beeku maal jedha Sheek Habiib Leencaa Bukaarii Musliim qara'uun asitti nama fayyadu iyyuu jedhan Bukaarii Musliim caalaa kan nama fayyadu asitti isaa fi tafsiira beekuudha jedhan kanatu nama fayyada argine dubbiin akkas miti waamichaaf wanti tolu kanaa jedhan. Kanaafuu dhimmi warroonni akkasitti ilaalcha saniin namoota doomsuu barbaadan ilaalcha akkasii sanirraa akka buqqaanilleen isaaniif dhaama ilaalcha sun sirrii miti ofii isaaniitiif itti seenanii hojjechuu qaban. Warri akkasitti kaleessa dhimma kana falmaa turan har'a koottaati ijoolleedhaaf leenjii nuu kennaa mee nullee kitaaba nuu kennaa ni dubbifna ofirrallee yoo deebisuu taatee jedhan. Kanaafuu yeroo namni parastaamoolii dhukkubni bowwoo baay'atee parastaamoolii qopheessu namni hunduyyuu gaafa duraa hin barbaadnu jedhanii amma parastaamoolii san liqimsuu barbaadna nu liqimsiisaa jechuu jalqabanii jiran jechuudha. Kanaafuu dhimmi daawwaadhaa dhimmi lallabaa kun halkanii fi guyyaa jabaatee waan itti fufuu qabudha. Hojiin islaamaa masjida qofa keessa miti. Hojiin islaamaa hojii iddoo hundaati. Baddaa fi gammoojjii keessa deemtee tiriika kee qabattee waamicha gochuu qabda malee rafuun qabdu. Namoonni akkasii sun dhugaan sitti maabdii hojiitti hin jiran. Namoonni qeeqa akkasii qaban sun nama hojii takka illee hin qabne. Gariin isaanii warra mihraabuma qofa eeggatu qofa. Namoonni gariin isaanii namoota pirotokoola isaanii eeggatan qofa. Nama guyyaa takka gadi bahanii obboleessoo nuti biyya takka waliin qabna gara amantii dhugaatti gara rabbii tokkichaatti koottaa jedhanii waamicha takkaa godhanii warra hin beeynedha. Amantaan islaamaa immoo yoo masjida qofa keessaa jennee yaadne islaamummaan amantii musliima qofaatti jennee islaamummaa rabbi addunyaadhaaf erge masjida keessatti qofa deebisuu ta'a. Kanaaf ilaalchi akkasii sun akkuma yaanni bilchaataa hin taane sun faca'esan yaanni bilchaataan kun isaan keessatti faca'uu qabaa hundee godhachuu qabaa dhaloota inumaa jajjabeessuu qabanii. Alhamdulillah har'aa ilaalchi sun baay'ee cabee jira. Ilaalchi sun guutumaan guututti burkutaa'ee jira jechuudha. Namni waan kana murmutu sumallee hin jiru. Inumaahuu dhimma kanatti haajaman. Osoo baranneeyyuu nu baay'ee nu fayyadaa jedhan. Dhimma firaqaa doktorri faa waa'ee kanaa sirriitti leenjii kennan. Namoonni baay'ee beekumsa qaban dhimma kana sirriitti akka daran jabaannee irratti hojjennu nu jajjabeessan jechuudha namoonni gurguddaan. Namoonni gurguddaan takkaa dhimma kana itti cimaa hojjedhaa nuun jechuu leenjii kennaa jechuu malee kennaaf doktor Jeelaa rabbi umrii isaanii adeeressu hojii kana sirriitti jabaadhaa hojjedhaa isin duuba jirra hojii bareedaa dhaloota hubannoo kennaa yuunivarsiitii hubannoo kennaa dhimma akkanaa kanarra sirriitti nu jajjabeessan jechuu namoonni akka isaanillee hedduu jiran. Kanaafuu wanti kun waan jajjabeeffamuu qabu malee waan irraa dhorkamuu qabu miti waan qeeqamuu qabu miti jechuu barbaada. Baarakallahu fiikum. Jazakumullahu khairan dhugaa dubbachuudhaaf akka ajaa'ibaa quuqaa buqqistanii barakadhaa ulfaadhaa dhugaa keessanii namuutu bu'aa waan kanaa argaa jira. Sababni isaa nama tokko yoo nama kaafiraa tokko quraanaaf hadiisatti lallabde itti himte waggaa 10 yoo itti himte amansiisuun ulfaataadha yoo rabbi sila qalbii isaa keessa rahmata godhe malee buuse malee. Ammoo kun ammoo waan inni beekuun itti haasa'uudha. Bu'aasaa namuutu argaa jira. Soomsa kanaaf jazakumullahu khairan barakadhaa waan ajaa'ibaati. Ustaaz Tahir kitaaba barreessa. Fakkeenyaaf gaafa Ustaaz Qamar dhimma kana namni akka Ustaaz Qamar itti dhimmamee halkanii guyyaa hojjetee illee hin jiru. Kitaaba itti barreessuudhaan bakka hunda deemee shahaadaa qabsiisuudhaan qeesotarraa waaqeffattootarraa warra Pirotestaantii irraa Ortodoksii irraa Kaatolikii irraa yeroo akkas jajjabaasan keessatti baddaa fi gammoojjii keessa deemee namni hojii kana hojjetaatiin hin ture akka Oromootti miti akka Itoophiyaatti Ustaaz Qamar Huseen. Ustaaz Qamar Huseen
hojiin yeroo san keessatti hojjete hojii baay'ee boonsa yeroo san keessatti daawwan hin hayyamamu wallahi namoonni kunniin yeroo san keessatti hojii akkanaa hojjechuudhaan namoota baay'ee dhaloota fakkeenya ta'an keessaa isaan nan tokkodha yeroo san keessatti mee namni akka isatti hojii kan hojjete jira jennee yoo yaadne hin jiru nama kitaaba kana lamee wal bira qabee amantii islaamaa fi kiristaanaa wal bira qabu hubannoo qabu irraa kan ka'e namoota kumaatamaan lakkaa'aman gara islaamummaa fiduu danda'e nama takkaa hubannoo kana sirriitti hin qabne osoo gaafatte nama kuma shan sanii ol namni shahaadaa qabsiise jira jettanii yoo gaafattan baay'ee xiqqaadha wallahi baay'ee xiqqaadha garuu nama hangas baay'atu gara shahaadaatti fiduu nama 300 yeroo tokko bara 2001 se'a ustaaz Arafaanti wajjin hojjechaatiin hin turan dhimma kana natti kaasanii turan nama 500 paastaroonni fi qeessonni dhufanii naannoo Zuwaay kanatti ustaaz Ahmaddiin Faanti illee ni jiran gaafa san ustaaz Ahmaddiin Jabal jechuudha ummanni dukkaana guutee kiristaanni hedduun dhufee falmii ustaaz Qamar Faanti falmaa turan irratti paastaroonni deebii dhabaniit namni hundi deebii dhabee jennaan dukkaana keessaa ummanni gadi yaa'ee shahaadaa qabate namni 500 guyyaa shahaadaa qabate gara islaamummaa dhufee jira jedhan qeesii fi paastaroota qofatu gariin isaanii wal guuranii galanii achirratti nashiidaa fa'a irratti baasanii qamarii haati deette cabsee fixe beentee jedhanii akkasitti irratti inni jechaatiin hin turanii ogummaa kana qabaachuutu ummata san akka isaan dukkana jalaa bahanii gara islaamummaatti isaan dhufan sababa ta'e kitaaba itti kennee sheekichaaf qeessicha jedhee kitaaba adda addaa qopheessee icciitii macaafa qulqulluu jedhee kan Sheek Ahmad Diidaat hedduu hiikee ummata kana sirriitti akka isaan kan amantii dhugaatti dhufan godhee hanga irraa hojii sanitti nama jiru jechuudha. Kanaaf kana lamaan wal bira qabatee kaayyoo daawwaa isaa galee jennaan hojii kana hunda hojjechuu danda'e. Rabbi irraa haa jaalatu umrii isaallee haa dheeressu. Amma namoonni akkasii hojii gaggaarii hojjechuu jiran baay'ee kallattii lafaattis qilleensa irrattis namoonni hunduu warri qeeqaa akkasii qaban har'a dhimma kana itti gammadanii jiran. Alhamdulillah. Online irratti hojii gaarii hojjetamaa jira. Lafa irratti illee hojii gaarii hojjetamaa jira jedhanii namni hundi isaanii itti gammadanii mirqaananii jiranii. Kanaafuu ilaalchi sun har'a cabee jira. Alhamdulillah. Baay'ee bareedaadha. Jabaatamee itti fufamuu qabaa jedhee asumaan dhaaba inshallah. جزاكم الله خيرا بركة أستاذ طاهر. هيا أستاذ طاهر كتابة بريسان قبو كتابة بريسان الحمد لله إنين قبا كتابة ما يقبل كتابني يعني كتابة غير ترباتي كما تفهم يمو كتابة شاني كتابني أمس منا متصاقل اللي جرى كما أنا متصاتي به اللي جرى أنا قافة كتابة كان بريس فوق لفاكو تكو إرجان دعوة كنا فان قفان توين كابو بريفة من اللي ملتشو كبا وروني براتني جدًا كتابة كان يودو بسن إتنقر إسلام مت أفودن داني أنا سبب بيروسن كيسة تلالي في كيسة تواي إسلام ما يرتي كتاب بلي نفاد ورموتين برا هنجرا وري أمنتي برا واقفة هذا بلتي أكمل تمي إسلام ما هو بتن كنافو وانتو كوهي بريفة من قبسو كبجري تعريف واي إسلام ما يرتي كتابة تكبر كم لما في كذا تك كم لما سجل فاجل كبيان يرو متصيت كم لما كنا لما ماله كتابة مكان سا أمنو باتوسمنتي والبري كنجلو يرو سنكيست يوم أمن اللي جركون أمنتي كنا براني واي إسلام ما جباب سي أكن ديران نت إسان كوبيسو كبجري كوبيسي إهس إتأنسي كتابة كنا ملة نقوب سوري ده كتال مفا إسا إتدبله كتال مفا كم بقولنا صديقابو لكوف سلام مفا إسا إتدبله الحمد لله نموني كتابك ندبسو جل كبر هبنو الرارجتن كريستيانو ترايرو هدو كتابك ندبسني نموني نابل بلامباية نموني كتابك نقف ندبسني أمو دعوة قدني ناب بالبلاني قرين نما جهاتم نما ترباتم نما إب نما هجن كريشان نموت هجنا كتابك كي دبفني شهادك أبسيبني جرا كان جراني نابل بلامباية كتابك كان يروتو كبركم لما في كذا سديتا فودي مقالة سيجمو قدينا جمع كيس شيخ إسماعيل جدمني كتابك يبرتي هم بيسي شيخ إسماعيل جدمو نما تكو كتابك يا كان برتي هم بيسي برادين وجدتو طبعا كيس وجدتو أنا سيجمو مقالة سيجمو جدم توكي كتابك يا يسي تدعوا قدي
جي والله ما شاء الله. أجايب من أنا قلتني هيا أبو عجيب. ما شاء الله ما شاء الله. أجد كتابك يا كنا شيخ برد يسبر أديمه وجدتو تبان كتي كن نجد أنما شن والله شننو شادا قبتني أدوغ مجودا جدني نابل بلن شننو شادا قبتن ننجر والله. شيخ إسماعيل إسان ديما قال إراسا جيشو إسان تدبي كنا نافهم أن اللي أمس دران كتاب نكون دبلمو قبجري كتاب برالي أما اللي برسي مكا إسا دان دين نقا إسا كان كنجرو إسلام ما كريستان ما كيسا كم تسري دا كنجرو رتي برسي رقالي الدو فيدمي الحمد لله كتاب سنين الدو رابسي نمون نباين كان يروتوكو بدل لديني tokkon haadha walee kitaaba daandii dhugaa isa kana jedhu san islaamummaa kiristaanummaan daandii sirrii ta'uu ni danda'a kan jedhu mata duree ati irra barreessisan isa qofa dubbise osoo kaachi biraattuu hin cehin kitaaba kana kee kana shaadaa qabadhee naan jedhee naa bilbilee jechuudha. Barreen gaddaati ramadaana dabre kana keessa alhamdulillah. Sana booda ammallee kitaabni ani barreesse islaamummaa fi kiristaanummaan wal simatu moo wal himatu. Islam and Christianity compatible or incompatible. walii galumoo wal dhabu kan jedhu irratti boqonnaa 5 barreessee dhiheesse baay'inaan kitaabni kun raabsamee jira isa kana bara 2015 barreesse kitaaba kana jechuudha kitaabni itti aansee ani barreesse kitaaba ifaa addunyaa yookaan nuurul aalam jedhu gara fuula 200 kan qabu boqonnaa 7 kan qabu waa'ee nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam irratti gadi fageenyaan kitaaba barraa'ee mana maxxansaati bahee amma mana jira inshallah sagantaa yeroo biraatti itti godhuu waan dholle ammallee kitaaba biraa kan mana maxxansaa jiru icciitii dhufaatii nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitaabota durii keessatti kan jedhu jira kitaabni biraa ammas kan barraa'ee hin maxxanfamin Yesuus fi Maariyaam jedha ija islaamummaatiin kan jedhu إن شاء الله رجاء إسلاما قرآن في حديث قفرت تيجي كم برائي أكنم هندي سرت بطوف كتاب له قباني ولما قلت كتابني كمانو باتو سمنتي والبري دان دين نقاش سكنا إسلام ما كريستانو ما والسمتو ولي ما تيروكني أوروميا كيست با إن الراب سميجرا نمون نباين شهادات تنكبتني جراني نت الله من جراني الحمد لله رب العالمين كان وانتي قد في أكام مريف جلسان namni ergaa afaanii qofaan yoo ta'e afaan qofaan ergaan kun galma ga'uu hin danda'u barreeffamaa yoo qophaa'e dhalootatti illee hafa namni illee ittiin jijjiirama kitaabni tokko ganda tokko yoo seene ganda saniif imaamata jedhee waan yaadeef kitaabilee kanneen qopheesse alhamdulillah faayidaa isaallee osoo addunyaa irra jiru rabbiin na agarsiiseetiin jira. بريسي جرا الحمد لله وان أجايبات بريسو كان أفما بريستني أستاذ مو أنا مسنجر جارجر نمني نجار جارو تقول لين نجرو أفما بريسي دافع جل كبا بريسي لين لا بدل لين جرا هاتو وقسمتي بريسي الحمد لله نجار نجرو برا إيديتي نجار جارا نجرا سايبة تو كجرا سايبة باين وكتو kan komparaatiivii kana sirriitti beeku hanga afaan Hibruu sirriitti keessa gadi Giriikiitu dubbisee afaan Giriikii dubbatuu fi dubbisuu illee danda'u Ustaaz Jamaal Khadir nama jedhamu na dura jalqabellee dhimma falmii komparaatiivii kana bakki inni irratti falmiin hin jiru leenjillee waliin kennaa turre magaalaa Finfinnee Bukaariitti anaaf inni afaan Oromootiin leenjii kennaa turre jechuu magaalaa Finfinnee kana keessatti namni sun baay'ee jabaadha afaan Amaariffaa danda'a afaan Oromiffaa danda'a Arabiffaan beekaa afaan Giriikii ni beekaa kitaaba Ustaaz Ahmadiin Jabalillee afaan Oromootti Kiristoos maannoo kan jedhu afaan Oromootti namni hiikeessa kitaaba Wahiid dhugaa dhukate jedhu sanillee namni afaan Oromootti hiikeessa nama jabaadha saahiba kiyyaa walitti dhiyaannaa bara 2010 magaalaa kana galee anaan adda bahee hin beeku ammas leenjii kennuu irratti illee argama online irratti illee baay'ee wajjin hojjennee namoota afaan Amaariffaatiin irratti hojjetellee nama baay'ee shaadaa qabsiisee jira inni jechuun alhamdulillah ammas hubannoo kennuu jira daawaa gochuu jira inni yaadaanis na gargaaraatiin hin ture akkana osoo goote jedhee yaada naa kennaatiin hin ture namoonni na jajjabeessan yaadan baay'eedha alhamdulillah kitaabilee kana bareedaadha akkanatti osoo sii ta'e jedhee namni na gargaare keessaa tokko
عبد الرزاق إدريس ربين جزاه إساء كفلوا أستاذ خليل غوتما عبد الرزاق خدير قمدا نموني هدو جرن جتشو الحمد لله والرياض اللينا كنني بفكان وسوكنا بوته نانجرن أستاذ إبسا سنفا ربين هند ساني الرجالة نموني كوني يادا باقي ندي قرن قباو قبا جبادو اتفوفي عبد الرحمن حسين انجينير عبد الرحمن حسين منشد نما سرت نجج بيسو جتشو انما هو دعوا كي غرا ميديا تباسو قبدا اكتي لفرت فون قبو ميديا رتل بهو قبا سيوجين جراج اني نموني يادن نجج بيساتورن نمو تكنيني ربي سان الرها جالة ان شاء الله بريسو رتي نمون نجج بيسان باي اسان نكنين ربين بركه سان عبدو ربين جزا سان لسان الله كفلو تولي استاذ يرو كتاب بلي اغنا جو كتابه تربه بريس تكنا كيست اسيني nama bultii qabu nama ijoollee qabu dabalataan ammoo nama ilmi irra ture nama barataa ture diinagdeen akkam jechuun maallaqni nama rakkisu ustaas kitaaba kana eebbisiisuuf barreessuuf yerootti kennuuf wantoota garaagaraa godhu wallahi ani akka Zubaydata binti Ja'far jette jedhan sani tarakna alxisaaba liyawmi alxisaab jetteedhan waan garii كما ربي مربي سنتجرا وانت قريب بيك كربيتي هاتو تيرو غري حواس لما يسود ابجه چون تتفيدم تنجرا انت كان من سبونسر ناتا انجرو وغان ستيما نما سبونسر ناتا وسوبر بعد بيا كنا كيسا نما تكون ارغتو نمني ياد نما ججبه سدرغ كيسا سبونسر كتاب رت نمني ناتي نم تكون جرو هنغرات نمني تك سبونسر تاي نامت اس كتاب انجو غافا جلقبا في كتاب منو باتسو منتي والبري جدو متسو وان انت متسو دبي ركدي يروسنا يرتينا جرادا صاحبني يا سلطان الخيري ديما كنا ربين يسرح جالته مقالا كنا كغلو في اللي سببنا كناتي تو كويسما ربين امري ساده رسول جزاي خفلوا جدا كتاب كنا كوبيسي وان انت متسو دبي وان انت متسو دبي وقت كنجراني اما وان جرين سلطان كتابة كان متصو بربادا وان اتم متصو كبو مي كتاب بري نمرنا لكي فدو جرين إني بري كما كداني يروسان اتكيم كداني كتاب الدون ما متصا كما كدان نمرنا لكي فتي وبوليس خيال لي نجرا كمال جناني كرشي كما شني وين آيجي كتابة كان متص كتابة كان متص أسألتي سجنتا كباب دو ايقو نتي كتابة سر الراب سوجل كابن ergasii akkasumatti osoo ontii jedhu kitaabuma san maxxansee kitaaba san deeyinii ofirraa kaffale akkasitti kitaaba kana maxxansaa dhufe jechuu kitaaba kana nama arraabsa in maxxansa deebi'ee liqeeffa irra caalatti wanti ani ittiin kitaaba maxxansee baay'inaan ida namaatiin maxxansee sa'aatii barbaadetti naa kenne taadhee nama qarshii hedduu natti kenne كتابة كان كسي متصيني نانجري جريجودا اسبونسر وان جدامو انرجينه باقي الفاتا هانغ ابدي نما كوتاچيسو تاكجيچو غارو ابدي كوتاچو إرا وما ابدي نما كوتاچيسو سن ابدي كوتاچيسو تچالالا حركه كنچو إرا حركه كنچيسو تچالا جديت تكا نمالله كردين بيكو نمتس حاجمين بيكو اني استاذ طالب تو انجرو ديرتاتي ديرت حاجم تربن غديني جده كنافو ديرت حاجمون ان برباچسو چو هم رجال ونحن رجال هم ينسو اينيتو اينيو غدي نتلين ديرم اك جراتي مالف نمت حاجمنا نمن مو لك حجين اسلاما كن نبرباچسو جدو جرات فودن داركم قبو نمكسي غرو نرجنل على كل حالتي بفكنان كتاب لك ان هندا متسي حواسا كان بران غفود الدنيا الحمد لله رب العالمين عجيب والله جبنا عجائباتي وانا جايباتي والله بقى ربيني سنغرغاري فوندرت اللي ربيني سنغرغارو ربيني جروبا لا كيسسنتاي نما اوفيفو سبونسرته كتابه كان برايو ور نموتا بودا دفلا دفايو لما سبونسرته تاي غرغارو ربي سناتاس ربين اسن الرالف والله دو دبچو دافو من كيني بك كانت لمتين سنقبو فكينا فما اوتو ارتستي وهي تاي اوتو سربا وهي سربوتاي سبونسرين نبم سربا وهي تو سربوتاي نبم حتى سربا متي عندنا جدني اما
beluukenya dhani amma warri amma mucayyoo tokkotu sirba islaamaa itti beekani waan yaadadhe nashiidaa wahii dhageesseeti jisa warri amma yaa maarree kiyyaa minaamin ishini diinul islaam minaamin jedhanii amma harka kutan sana amma harka rukutanii irra baay'een keenya illee har'allee hojjumaan harka rukutuu jirra namni waan ta'e illee hin beeku wallahu a'lam ijoolleen keenya hattaa warri komparaatiivii irratti hojjetan illee wajjin harka rukutu waan isaan beeku biyyi nagaadha ta'ee hin beeku ani akkanuma wama akiraa kana bitachuutu abdii akiratu ittiidha azaaba bitachuun rakasaa bar azaaba bitachuuf namni maallaqa baasa garuu jannata bituun of kennuu gaafata qabsoo gaafata namooma gaafata har'a akka Mus'ab ibn Umayr hedduu qabaannullee wanti nu dhabne nu rakkise akka Abdurrahmaan ibn Awf TV akka Usmaan ibn Affaan faa dhabne baay'inaan namoonni gariin hima jiran garuu kaleessa diiniin bifa saniin utubamee bakka gahe haga rakkanne nuufi rabbitu beeka an takkaa nuti dhuunfaa kennaaf takkaa dhuunfaan kenna nu yaachiseen beeku an jireenya dhuunfaa kiyyaaf takkaa yaadellee beeku har'allee yaadan qabu borullee yaadan qabu takkaa jireenya dhuunfaa nu yaachisu jireenya dhuunfaa caalaa wanti namni yaadda'uu fi qabu kan hawaasaati wallaahi hawaasaaf ati yaaddofte taanan rakkoo hawaasaa furuuf halkanii guyyaa baddaa gammoojjii keessa deemte taanan yoo har'allee nasaramuu dhabaatte dhaloonni dhufu nasaruu dandeessa jechuudha. Dhaloota wahii ashaaraa magariisa wahii keettee asii deemuu ni dandeessa. Biyyattii Oromiyaa tana keessa bakka hin dhaqin hin jiru yoo walloo taate malee baadiyyaan hin dhaqin hin jiru yoo muraasa taate malee bakka baay'ee deemne hojii daawwaa hojjenne kana irratti namni humna hin qabneen akkasittuu tiraanspoortii godhee nu gargaaraa ture. Ustaaz Umar Arsii waggaa 30 dura gara islaamummaatti dhufe namni haga isaa nu jajjabeesse hin jiru namni haga isaa humnuma hin qabne kana geejjiba godhaa bakka akkasii dhaqaa mee kana geejjiba godhuu bakka akkasii dhaqi wallaahi rabbi umrii isaa dheeressu osoo akka isaa kanatti namni hundi islaamummaaf ka yaadda'u taate silaa bakka kana hin jiru silaa qaata nassaramne bar silaa qaata jijjiiramne bar silaa qaata dhaloota moodeela wahii ijaarre bar garuu kana hunda jiruuf hubannoon hawaasni keenya dhimma kana wajji wal qabatee qabu hiikatti hin kennu anatu hiikatti hin kennine kanaaf akkas yeroo nama islaamaan yeroo arginu masjida barbaada ummanni waa sadii barbaada abdii bakka qabrii barbaada masjida barbaada nama isaan karaayisu qofa barbaada islaamummaa harka lamaanii itti seena siin jedha namni nuttuyyuu nimtanii fudhannaadha islaamummaa booranneen garraatti ummata keenya rabbitti sin dhiifanne jechaa jiranii bara nu dhabanii nutu bakka san hin jirre ummanni amantii ofii jalqabatti deebuu barbaada gaaf tokko ana ustaaz Xaalibuu jennee dhahinee nama 50 kanarratti shaadaa qabsiifneeti har'a shaadaa nu qabsiiftanii boru kabiraattu shaadaa nu qabsiisade kabiraattu gara biraattu nu jijjiira garuu nuti abbootiin gadaa kennallee wanti isaan nu dhaaman amantiin gara fuulduraa kanan ni baay'ata islaantitti malee amantaa biraa takkallee hin qeebalinaa nuun jedhani nuti hawwiin keenya islaamummaadha garuu isin rabbii isin dhiifannee nuti nama nu barsiisuu hin qabnu masjiida nu ijaartanii yoo nu biraa deemtanillee nu fayyadu nu barsiisuu barbaanna saniin malee gad dhaabachuu hin dandeenyu jedha bara wallaahi al'aziim ummanni akkas jedha jechuu sababbiin ummanni islaamummaa jaalataa amantii keenya jalqabatti deebuu barbaanna san walii dhaaman jechuu yoo nuti jabaannee hojjenne wanti kun guutuu fiixa baha jechuu kanaaf of kennuu gaafata sahabonni kalees gaafa madiinaan biyya islaamaa taate jiddugala islaamaa taate sahabonni biyya san gadhiisanii bahanii bara rasuulli madiinaa gaafa dhaqan mana Abu Ayyub al-Ansaarii qubatan wajji'a torbachi jiraatan rasuulli waggaa 10 madiinaa keessa jiraatan sana booda akramanii erga rasuulli akraman booda sahabonni achi keessa jiraanne bara hojii islaamaa hojjechuuf jecha biyya san gadhiisan Abu Ayyub al-Ansaarii biyya san gadhiise biyya Turkii dhaqe qabriin isaa Turkii jira beekaa tafsiraa kan ta'e Abdullah ibn Abbas madiinaa gadhiise Xaayif gale qabriin isaa Xaayif jira Bilaal ibn Rabaa azaanan ka beekamu biyya san gadhiise gara biyya Shaam lixe ummanni biyya san gadhiisee harki caalaan sahaban achi jiraachaatiin hin turan Kaalid faan biyya kam dhaqanii biyya kamitti wareegama biyya kam dhaqanii biyya kamitti akraman ummanni kaayyoo qaba kaleessa jireenya isaa caalaa wanti hin argu jannata Abdurrahmaan ibn Sumeytii fudha Abdurrahmaan as-Sumeytii warri waan san ummata nama san gargaaree isaan faana dhaabbatee hojii nama gargaaru miti bara hojii san gargaaruudha
Abdurrahman As-Sumeetiin nama miiliyoona 11 ol Afrikaa irraa shahaadaa qabsiise jedhama. Abdurrahman As-Sumeetii hospitaala meeqa ijaare. Abdurrahman As-Sumeetiin kun ogeessa fayyaati. Seenaa isaa yoo qorattan lammii biyya Araba keessayyuu biyya kamiin Kuweeti Afrikaa tana keessa deemee jedhan wallahi. Seenaa takkan ka isaa irraa yaadadhu aanan takka waggaa hedduu roobni irraa caamee jedhan. Dhaqee islaamummaa fudhaa jedheeni ani hojii of qofaaf hin jiraadhu uummata islaamatiif jiraadha jedhee Afrikaa kana keessa halkanii guyyaa qixxaa fi baatirii qabate akkasitti osoo deemu ganda rooba dhabe tokkotti dhufee amantii islaamaa fudhaa rabbii tokkochatti amana ummanni kiristaanummaan jannata galuu barbaannaa jedhan akkasumatti ofii rabbii tokko malee qabiraatitti namanan ummanni achiin maarree jedhanii mee amantiin kee kun dhugaatu waan ittiin beeynu abboo mee rooba dhabne mee hadha rabbiin ati itti du'aamtu rooba nu haa kennu jennaan na eegaa jedhee rakaa lama salaatee rabbiin jala harka qabe wallahi ummata rooba dhabe yooma san dachiin jiidhee jedhan roobarraa waanan tokko guutuu saba sanii shahaadaa qabateedhaan laga naacha qabu tokkollee gaaf tokko jedhan itti dhufeeti naacha qabaa naachan guutame asii eessa deemuu barbaadda gama kana goo barbaadaa jennaan wallahi laga kana namni tokkollee hin bahu namni tokko laga kana hin bahuuti karaa kanaan hin deemin jennaan dhageessani jedheen yoo rabbiin adda naacha kana kan nyaachisuu barbaadu taate hojii isaa akka babal'atu hin feene ima deemna beenaadhani wallahi laga naacha qabu seenanii gama yaa'anii ofirraa daawaa babal'isaa turan jedhan Abdurrahman As-Sumeetii maaliif jiraate naan diiniif jiraateetiin hin turre kanaaf nama miiliyoona 11 ol harka isaa irratti shahaadaa qabate jechuun biyya tokko guutuu islaamummaan bilisoomse jechuudha. Kanaafu namni yoo ergaa islaamaa galmaan gaajiree halkanii guyyaa of kennee bahe wallahi wanti inni hin jijjiirre hin jiru. Kanaaf dhimmi daawaa qabsoo gaafataa, yeroo gaafataa, of kennuu gaafataa, beekumsa gaafataa, yaada gaafataa, karoora gaafataa, rakkinnallee dhandhamuu gaafataa. Bifa saniin waan takka rakkoon takka illee hin jiru. Kanaaf hawaasa keenyallee warra baratillee rabbi akkasitti akka of beeksisu asumaan dhaamuu barbaada. Kanumaafiin keessa waan xiqqoo babbahe dhiifama hojje. Abshira wallahi waan ajaa'ibaa kaastanii rabbiin isin barakachiisu. Namni keenya waan xiqqoo waan hin taane irratti iyyuu wal gargaara garuu waan akkasii irratti waan khayrii qabdu akkasii kana irratti baay'ee wal gargaaru irratti baay'ee boodatti hafaadha. Egaa rabbumti of nu agarsiisu jenna. Asumaanuu namoonni kitaaba ustaazinillee boodaranii dubbatu inshallah. Kitaaba kanneen namoonni bittanii raabsuu barbaadan karaa keessaa isaan qunnamtanii inshallah biidinillah fooloo godhaati karaa keessaa qunnama namni barbaadanii sanallee dubbisa lakkoofsa isaanii sirii kenna keessaan dubbistanii kitaaba isaanii hunda warra ba'ee jiru keessaa bakka barbaadanitti Oromiyaa keessatti bakka barbaadanitti raabsisuu dandeessanii barakallahu fiikum inshallah ustaazanii boodarraa kan dubbatan ta'a jechuudha. Tole ustaaza Sumaanii dargaggoonni keenya baay'een isaanii suusii garaagaraatii fi akkasumallee bakka sirbaatii fi bakka rabbiin jaallanne keessatti kufanii argina. Sababaan kufaatii kanaa maali jettanii yaaddu ustaaz? Dargaggeessi silaa dargaggeessa jechuun abdii biyyaati. Amantaa kanallee kan akkuma sinuu beektan bara rasuula rabbiidhaa alayhi salaatu wassalaam amantaa kana kan tikse rasuula rabbiidhaa kan tikse utubee kan bira dhaabbate dargaggeessa. Dargaggeessi cabnaan hawaasni cabeera. Dargaggeessi jabaannaan garuu hawaasni jabaadha. Dargaggeessi keenya baay'een isaa bakka sirbaa bakka hin taanetti yeroo kufee argina. Sababni maali jettanii yaaddu ustaas? Sababa kufaatii tokko wallaalummaadha. Wanti nama kuffisu tokko wallaalummaadha. Lammaffaan kaayyoo dhabuudha. Beeyta timaatimii yeroo malee bilchaatte ni hadhoofti jedhan. Timaatimii yeroo malee bilchaatte. Yeroo malee harki caalaan nama kennaa osoo hin bilchaatiin miidiyaan itti dhufe. Miidiyaan itti dhufee taanuu dura xiqqoo waa jijjiiramuu barbaada. Osoo hin jijjiiramin miidiyaan kararraa isa makse. Kararraa isa makse jechuudha. Nama kaayyoo qabu, namni kaayyoo qabu silaa galma isaa laalee argaa, mul'ata isaa argaa, ergama isaa beekaa, jireenya isaa beekaa, maaliif akka dhufe beekaa, khaliifaa ta'uuf beekaa, milkaa ta'uuf beekaa. Namni kaayyoo qabu. Namni kaayyoo hin qabne bineensa galma hin qabne garaagarummaa takka illee hin qabu. Kaayyoo dhabuun namummaa sirraa fuuti. Kaayyoo dhabuun salphina keessatti si deebifti. Harki caalaan warra kufee eenyu jennaaniin nama kufu faana bahe. Namni nama kufetti hidhate
kufu malee nafu. Kufu malee hin hafu. Wanti harki caalaan dargaggoota keenya hedduu isaanii kuffisee manatti hambise tokko kaayyoo dhabuu, lammaffaan hojii dhabuu, sadaffaan nama hin taanetti hidhachuudha. Kanatu isa kuffise. Har'a addunyaa tana keessa nama milkaa'ee caalamu nama kufee caalaa osoo jette ka kufee caala. Ka kufee caala. Akka biyya keenyatti yoo deebine harki caalaan isaa hojii dhabaadha. Hojii dhabeeyyii jedhama yeroo hunda hojii dhabeeyyii, hojii dhabeeyyii, hojii dhabeeyyii. Barumsa irratti illee xiyyeeffannoon hin jiru. Barnoota irratti illee xiyyeeffannaa hin qabu. Barnoonni isaa sun iyyuu qulqullina hin qabu. Waan hojii irratti illee fiixan bahu. Namni waan hunda keessatti laamsha'aa deemu galma hin gahu. Ni kufa jechuudha. Sila dargaggummaa jechuun humna cimaa yookaan paawurii guddaa jechuudha. Humna addunyaa jijjiiruu danda'u. Humna hojjetee of jijjiiruu danda'u. Yoo laaltu kama kufe argita. Wanti nama kuffisu harki caalan akka addunyaan tarreessitutti tokko meeshaa araadaati. Suusii jedhama. Suusiin waan nama kuffisu keessaa. Akkasuma hiriyyaan waan si kuffisu keessaa. Waliigala jeeneraalii wanti ilmi namaa hedduun ittiin awwaalame maal inni kaan shahwaadha. Fedhii lubbuu jaala deemu keessattuu ilaalcha namni barate bakka hin geenye kanaafuu barachuun nan barbaachisu jedhe. Hojii guddaa nama hawwu kammoo waan ittiin hojjetuu danda'u hin qabne akkanumatti taa'ee yaadan horaa akka sheemini biroo baana yaadan horaa ta'ee namni hundi bidilimsii jalatti dacha'e. Garuu namni kaayyoo qabu mul'ata isaa waan arguuf hojii gaggaarii irratti bobba'a. Harki caalaa garuu yoo laallu ummata hunda keessa bakka salphinaatti kan nuti arginu harki caalaan isaa dargaggoota hedduu ta'ee argame. Sababbiin bakki isaan oolan bakka sirbaa, bakka irbaa, bakka diraamaa, bakka muuziqaa. Ummanni kun maali beektaa ammallee wanti kan isa godhe tarbiyaa dhabuudhaa bara. Tarbiyaan osoo jiraate namni silaa tarbiyame bakka tarbiyamee oola. Ijoolleen muuziqaa keessatti maatii weellistu keessatti dhalatte hayaan isillee weellisaa taatii jedhan. Maatii hawaasin isaa kijibaa ijoolleen kijibaa taatee guddatti. Sababbiin faabrikaan guddaan addunyaa kanaa haadhaaf abbaadha. Oomish kolleejjiin jalqabaa haadhaaf abbaadha. Haadhaaf abbaan tarbiyaa balleessan taanaan dhaloonni sun baddu malee kuftu malee hin haftu. Dhaloonni ganamni isii tole galgalli isii tola. Imaamu Shaafi'ii ganamatu tole galgalli isaallee tole jechuudha. Imaamu Ahmad ganamatu tole guddisatu tole waan guddaa addunyaadhaaf dhiisee deemuu kan dandeessaniif Imaamu Abu Haniifan saniin maaliif jarri kunniin harki caalaa yoo laaltan yatiima haadhaaf abbaa haadha abbaan qabanii haadha malee Imaamu Shaafi'ii yatiimummaadhaan guddisee bakka kanaan akka gahe haadha karoora qabdu jechuudha. Jalqabumaa tarbiyaan bannaan guddisni akka hin jirretti beeki. Tarbiyaan bade taanaan amantiin akka baddetti beeki. Tarbiyaan bade taanaan barnoonni akka badetti beeki. Tarbiyaan bade taanaan hawaasummaan akka badetti beeki. Tarbiyaan bade taanaan ikoonomiin akka badetti beeki. Tarbiyaan bade taanaan biyyillee akka badetti beeki. Kana hundaaf sababa kufaatii kan ta'u tarbiyaan badu. Tarbiyaan tollaan hawaasummaatti tola. Tarbiyaan tollaan maatiitti tola. Tarbiyaan tollaan ollatu tola. Tarbiyaan tollaan gandatu tola. Tarbiyaan tollaan hawaasatu tola. Tarbiyaan tollaan biyyatu tola. Tarbiyaan tollaan diinagdeetti tola. Barnootatu tola. Wanti hunduyyuu ni tola jechuudha. Kun hundi tollaan biyyi ni tola. Biyyi tole taanaan addunyaatti tola ka. Kanaaf kufaatiidhaaf sababa guddaa kan ta'e tokko tarbiyaan dhabamuudha. Tarbiyaan osoo jiraate ergamaan Rabbi sallallahu alaihi wasallam waa'ee tarbiyaa yeroo dubbatan maal jedhan? Daa'ima yeroo waggaa 7 guutte salaatatti ajajaadhaan kudhan taanaan shatteen irratti garafaadhaan irratti jajjabeessaadhaan kuni maal inni tarbiyaa. Ijoolleen abbaan ijoollee bira taa'ee sigaaraa yoo afuufe mucaan maal haa hojjetu ture waraqaa maree dhugaa waraqaa maree ibiddatti qabsiisee afuufa akkamaa ta'u. Yoo abbaan maatii biratti ijoollee bira caatii qaba ijoolleen baala qaban waan hin oolle baala nyaachuun baaluma murteeyyuu nyaatti kabiraatu. Yoo abbaan ofii baratee barumsa ittiin agarsiisin daa'imni maal haa taatu? Yoo ofii tolte namni tola namni jalqaba yoo ofii jijjiirame biyya jijjiira of jijjiira ofii jijjiirame nama jijjiira yoo ofii jijjiirame biyya jijjiira yoo kun hin taane jijjiirama maaltu dhufare? Kanaafuu ati eenyu komatta?
eenyu komatte ati ka dinqisiifattu eenyu sila ka dinqisiifamu akka saayintistiin tokko jedhe nuti kan dinqisiifannu namoota addeessarra bahan osoo hin taane barsiisaa isaan barsiisee jedhan nuti kan dinqisiifannu nama ijoollee tarbiyee qofa ka barsiisee jijjiiree santu dinqisiifamu saniif an wanti jechuu barbaadu asirratti namni bakka itti kufe yoo hin beeyne lammatallee inuma kufa kufaatii kana jalaa wanti nama baraaru ammoo asumaan dhaloonni barachuudha asumaan dhaloonni hiriyyaa gadhee filachuu dhiisuudha hiriyyaa gaarii filachuudha hiriyyaa gaarii filannaan ati karaa gaarii filatte beek hiriyyaa gaarii filatte taanaan qabrii seentee beek arabni waan jettu addunyaa tanarra dhuftee addunyaa tanaa tirfii fi yoo hin fidin atuu tirfii dhuftee jedhan miratuu shaanqoo tokkotu waan jedhu ati yoo bu'aan buufne jiraachuun qabdu du'uu qabdaa du'uu keettu caalaa jedha kanaafuu yoo of hin fayyanne yoo nama hin fayyanne ati maaliif jiraattaa du'uu qabdaa jedha du'uu qabdaa jedha du'uu keettu irra caalaa jedha qaallichi kitaaba barreesse yoo hin jijjiiramne du'i jedha du'uu keettu irra caalaa nama du'e moo ka jiru caala jennaan qaallichi maal jedhe ka osoo jiru du'e wajjin kama du'e caalaa jedha ka amma kama du'e kana ka deebee isaa ajjeese kaminni miidiyaan nama garii fuudhee qabrii isa seensisee jira miidiyaan nama garii ol fuudhee ji'a jala isa kaayee jira sababbiin kaayyoodhaaf waan itti galeef irraa fayyadamu jira namni kaayyoodhaaf itti hin galle ka shalabbummaa as keessatti calaqqisiisu wajjin safuu amantii safuu aadaa safuu sabaa biyyaa hunda dhaamsee ofillee dhaamee as keessatti hafee argame jechuudha kana jalaa bahuu qabaa dhaloonni tattaafachuu qabaa dhaloonni hojjechuu qabaa dhaloonni tokkoomuu qabaa dhaloonni barachuu qabaa dhaloonni guddachuu qabaa dhaloonni wal guddisuu qabaa hinaaffaa irraa wal jibbaa irraa wal duuluu irraa walitti duuluu irraa gandummaadhaan wal cabsuu kanarraa yoo fagaate ni jijjiirama jechuudha. Xumuradheera. Ya salaam. Ya salaam. Ya salaam. Maal ta'e amma? Rabbiin barakaa isin haa godhu jazaan keessan jannataa haa ta'u baarakallahu fiikum. Ani rakkoo sababaa gaafadhee isin ammoo furmaataa wajjin naa deebistanii yoo hayyooman akkasi kuno maashaallah tabaarakallah rabbi isin haa barakachiisu barakadhaa ulfaadhaa. Tole ustaaz inshallah biidhnillah yoo rabbiin jedhe isinirraa gabaabsuu deema yoo rabbiin jedhe sila wallahi halkan guutuu yoo ta'u akkanatti wajjin bulanii baay'ee namatti tola waan baay'ee illee barachaa jirra waan baay'ee hubachaa jirra dhugaa dubbachuudhaaf turtii bareedaa waliin qabaanne egaa isinillee yeroo dheeraa isin jalaa fudhanne gara utuma namatti tolu utuma mi'aawu utuma das nama jedhu gabaabsuuf achi gara gabaabsuutti achi yaa'uutu jira. Ustaaz Xaahir afaan meeqa dandeessu? Ani afaanuma ittiin dhaladhe danda'a. Kaani an afaanuma koo danda'a oromiffan danda'a. Ergasi arabiffallee alhamdulillah homaan jedhu ingiliffallee ni yaala baay'ee beekuu baadhu dubbisuu hin danda'a amaariffas homaan jedhu alhamdulillah. Okay, asumaanuu nan dagadhe kitaabni keessan appiidhaan jira ustaz yookaan ammoo pdfidhaan jira? Wallahi kitaaba appitti hin jijjiirre appitti immoo jijjiiruudhaaf illee yoo rabbi fide karoora niin qaba. Appitti akka jijjiiramus inshallah namni ogeessaa fi gogeessi garagara an ogummaa sanii yoo hin qabaanne ogeessa osoo hin taane gogeessa nama ogeessatti finnee inshallah appii isas akka inni hojjetamu gochuudhaaf yaalii nan godha inshallah. Inshallah rabbi isiniif haa laaffisu hundayyuu rabbi isinii